Ashama arkafuune daawwattoota fi hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenya koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtan sinaa qabu. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenya guyyaa har'aa bilchiginaan cidha wayii qabdi na fakkaate. Miidiyaa jara jettaa deeggartoota jara jettaa baga gammaddan dacheen tun baga gammaddan hin guutte waan isaan gammadan takka ofii irraa argine jechuu malee jechuudha. Egaan isumaan wal qabate akkasuma qurxummichi yookaan namni amma dura qurxummiin gaafa bishaan jalaa gogee ofiinuu baddi jedhamee namni leellifamaa ture. Jaalmarroon dirribaan bishaan keessa dhaabbatee qurxummichi jalaa goguu didee bishaanis har'a fuula miidiyaa hawaasaa irratti ajandaa guddaa tokko ta'ee jira. Akkasuma injifannoo wobooti fi waa'een bilchiginnaan dhiichisaa jirtu garamii. Bilchiginnaan gara siin dhiichisti woboon asiin jalalooti. Barraajii guyyaa har'aa kan argine raajii isinitti fakkaate kana fa'aarraa isin odeessa. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya cidha bilchiginnaa maali? Bilchiginnaan miidiyaa fi lafarratti baga gammaddaniin uummata akkamitti kijibaa jirti kan jedhurraa akkuma ganama isiniif ibsuu yaaletti naannoo akkanaa qabannee jirra, gachanaa qabannee jirra, gimbaarii garanaa qabannee jirra, mishigii kana kaleessa qonnee har'a lafa xabbaasanii qabannaa jedhee Abiyyi kijibaan masara keessa taa'ee bakka hin qabatin takkatti kuloo ummanni Tigraay bakka san dhaabatee laayivii waraabaa jira jechuudha. Bakki isaan qabanne jedhanii afuufaa turan suni hin qabatamne kijiba guddaan. Miidiyaa Tigraay gubbarra dhaqaatiin ilaala bakki qabatame tokkochillee akka hin jirre jechuudha. Kana ummata tasgabbeessuu fi ummata argitee akka sodaa keessa hin galle miira ummataa to'achuuf waraanni illee akka dudduubatti hin deebine injifatamne mo'aa jira jedhee akka haamilee horaniif Abiyyi waraana deemee kutaa akkanaa qabate bakka kanaa deemee humna akkanaatiin qabate siltii waraana beeka siltii lola beeka akka jedhaniif bakka qabachuu miti naannoo sanittuu dhaqeen dhukaasin qabanne jedhee miidiyaa hawaasaa irratti qaanyii takka malee saalfii takka malee injifannee jedha. Inni achi injifannee jedha woboon asiin ammallee akka ajaa'ibaatitti gumaa ilmaan ishee kaleessa nama dhibbaan bakka takkatti jeettiidhaan aleeltee baafachaa jirti jechuudha. Hangana lafa dabalanii hangana biyya dabalamne jennee waan isinitti himu takka hin jiru. Woboon jechuudha takka takkaan keessayyuu Wallagga keessatti taatee kaleessa gara jabeenyummaan isaan taasisan san dachaa daraboon isaaniif deebisanii jiran. Isiin asii harka dhoofti. Oromoon quban qabutti fakkaate. TV gubbaa baatee bakka gammaddan abbichuun injifatee jira. Bakka akkanaa qabatee jira. Xalaanni cabee jira. Maali jedhanii kijiban? Kijibaa rabbiin hin jaalanne kan. Bakka erga ganamaatii akka cidhaatitti iyyaa jirani. Unkaan dassalaachuu Itoophiyaa lijooti. Unkaan maali jette Itoophiyaa. Maa akkatti kijiba jedha mootummaan akkana goo kun yeroo abdii jedhaatini. Osoma dhugaayyuu ta'e. Jarrachi afaan banti lafa dhiitti. Woboon asii dalagaa ofii dalagaatti qurxummiiwwan jechuun qurxummii bishaan jalaa goguu dide. Kaleessa afaan qurxummiidha yeroo bishaan jalaa goge hin baddi. Har'a maa baduu diddere. Wallagga keessatti lafoon dadhabdee taankiin dadhabdee bakka hundaan dadhabdee xiyyaara maaltutti ol ka'uu si geesse. Xiyyaara sanillee sin baasu jechuudha. Xiyyaaraan ka'uun keetis gatii tokko hin finne. Har'a gatiin ati kaleessa xiyyaaraan kafalte sun dachaa daraboodhaan deeggartoota keetii fi ergamtoota kee lafarraa hafuufaa jira jechuudha si hima. Kan ammoo qabatamaan waan arginerraa si himna. Akka bilchiginnaa san kijiba rabbiin jaalanne oduu uummata tasgabbeessuuf odeessasanii miti. Bitaan mirgaan hanqinni rakkinni mootummaa takka lama sadii miti. Kumaatama mootummaan kun har'a miti gaafa nu deeggaru san gaafa nu abbichuu jechaani turre san kijiban dhiifne. Namichi kun ganamuma gaafa seenu kijibaa fi Itoophiyaa ta'etu tana gadhiisuu ni dabbo. Kijibaniif jennaan hin dhiisu jedhu. Inni biyya Itoophiyaa, sin mootii Itoophiyaa, sinni walladdi Itoophiyaa, sinni noor Itoophiyaa jechaa ture. Kana kan jedhuuf ilaa Abiyyi waan tokko godhee jira waan isin ajaa'ibu keessaa. Uummanni Amaaraa kuni akka meeshatitti argitee itti fayyadamaa jira. Akka meeshatitti sirna isaanii osoma deeggaru lafarraa duguugsisee jira. Ammoo Tigreedhaan xalaata hamaa godhee jira. Uummanni Tigree osoo du'ee badee jira sana wajjin araaramu. Maaliif akka malee wal fichisiisee jira. Sanyii walii duguugsisee jira. Sinii galee? Kana
amma duulan Minilik maali jee faannoo fi maali milishaa humna addaa Amaaraa tana muluu erge mee ilaalam poolisii Oromiyaa maa ergamuu diddee poolisii naannolee biraa maa ergamuu diddee birmadummaa biyya sanii jaranii ilaallatu dubbii birmadummaa osoo hin taane dubbii Amaarummaa dubbii Tigraayii jechuudha. Abiyyi Amaara hin ta'aaf jedheetiniin lubbuu isii tanatti diinomsee uummata son balleessee jechuudha. Amaari takka beekataa artamma maaliif beekatte? Itoophiyaan Amaara qofa waan jedhutu itti dhaga'ame. Liyyu Hayiliin ka deemee dhumaa jiru Amaara. Humni faannoon jedhaniin Amaara. Warri makkalaagayaa kunillee harki caalu jara. Sinii galee? So zambiin nuti osoo aangoon qabne kana hundaan nu ga'e maal kan jedhu dubbii kakaa jira. Akka jarri kanan gooneef naqa'ee beekatee maal godhee warra akka taammaan bayyanaa warra Ameerikaa jiru. Jaarsa akkatti xiyyitii otomaatika rukutinaa jedhu sanfaa fidee tooftadhaan uummata callisiisuudhaaf duula Minilik jedheetiniin dhaadannoo akkasii eegale. Xiqqoon tasgabbaan. Sinii galee? Barra bichi kun wanni inni hin godhin hin qabu aangoo haara turu hunduu tasgab milkaa'uu fidide malee Oromoon biyyi teessan baduu heddii koottaa wayyaaneen 27 sin nyaatte maali hin jide waa tokko jalaa dubbatamuu dide. Amaarallee hagamma Amaaratti naqa'uu dide sanuu amma suuta naqaa jirte maaliif adeemsa mana keessaa namni harkaadhumaa deemuun nummaan bichaan maa dhumna ummanni kunoo maal gajaru itti dhaga'ama. Ammootu ani wanni hanga irraan adimu ana akka mataa kiyyatti gaafa nu akkatti mootummaa kana jilbiifannee morminu waan wayyaanee aangooti deebi'uuf morminu wayis itti fakkaata bar. Ani bilxiginnaa waan na ajaa'ibuun keessa ergamtoota shane ergamtoota maali tiippellefi ergamtooti wayyaaneedhaan kalee nuti moo isaan ergamaa ture yaa jira kalee eenyumee warri ergamee bilxiginnaa jala wayyaanee jala eegee qabachaa ture eenyu sarraatanyaa kan tureef eenyu mataa gadi qo'ee bulaa ture nuti Oromoodha miti OPDO irra biyyaa bulcha jirtu kana nuti immoo akkas gochaa hin jiru nuti namni si dhaye marri nuuf xalaataa miti namni mootummaa kana morme hundi nuuf diinaa miti maaliif kaayyoon keenya wal fakkaataadha nuti biyya of danda'e yookaan Oromoo bilisoomsuuf malee wayyaanee hangoo deebisuuf hin qabsoof maal jaalbarroon namaa miti jawwaarfaa namaa miti nu isaaniif qabsoof hayyoota kanaaf qabsoof Geetaachoo finnee teessoo irra kaa'uuf miti. Dabratsiyoon teessoo irra kaa'uuf miti. Waliin taanee injifannee nama nu barbaachisu nama kenna jenne fuudhee achi kaa'atuuf hinu. Kanaara ergamni eenyutu ergamtuudha ree? Eenyutu ergamtuudha mee jiran? Ka isin ijaarellee wayyaanee. Ka amma isin diina jettanillee wayyaanee hin qaanfattanii afaan ittiin ergamtoota nuun jettan afaan eessaa fiddan? Osoo qulqullinuma qabaatanii maalish osoo waan akkasii jiraachuu baate maalish kalee maqaa isaaniitiin gad dhaabbattanii maqaa isaaniitiin achi teessanii barattanii ergamtoota isaanii gaafa jettan mooraalii akkamiitiin jettan kana dhibe. Barkana OPDO'n akkamitti ergamtuu wayyaanatti siin jetti barsi ajaa'iba. Dubbii faalladhaa jechuudha. Nuti wayyaaneen nun ergattu hin ergamnuufillee. Qabsoo walitti nu fide. Karaa irra deemnu karaa tokko ta'e diinummaa kaleessa sin odeessitan isintu nurra godhe malee jaraawwan nuti afaan Tigree beeyna jara naan amma xollaa itti waggaa meeqa jedhame biyyatti dararraa meeqa irra ga'e rakkoo wayyaanetiif biyyaa baane wayyaaneen afaan Tigreetiin miti kaa biyyaa namaaf afaan Oromootiin wayyaanee miti immoo kaa afaan Oromoo haasa'u Abiyyi fa'aa Oromoo OPDO irraa tan ilaa wanni isin beekuu qabdan kana. Har'a duuba kamtu ergamaa dharee jiran. Nuti ergamaadha moo biltsiginnaatu ergamaadha. Waggaan 27 jarritiin nu abaaraa jirtu kuni kan ofiin nyaataa turan. Bar hunda caalaa wanni beekuu qabnu waggaan 27 jarri wayyaana jette sun wayyaaneen afaan Oromoo beektu hin jirtu. OPDO warra biyya bulchaa jirtu darattu wayyaanee caalaa nu nyaachaa ture sirni kaleessa nu nyaata sirna OPDOti. Nuti wayyaaneen afaan Tigree nutti taasifte hin beeknu. Nu ittaasoo hin beeknu. Ila barkana wanni isin hubachuu danda'u qabdan. Kanaaf biltsiginnaa kaleessas kijibaan ijaaramte har'allee kijibumarra jirti borillee kijibumaaf itti fufti ammootu nuti hin fudhannu ammas hin jirtan isin kuuftanii jirtan. Maqaadhaaf achi jirtan yeroo booda immoo
hunda keessaa galtanii mataa keessan teettanii akka tooqattan ani reedii isiniin jedhe jechuudha. Sargiin har'a isin leellisaa jirtan kun boo'icha isinii ta'a na taasisa. Kanuma isinii dhaama. Egaa daawwattoota hordoftoota keenyaa viidiyoo biraatii walitti deebinaa turtii gaarii naaf qabaadha.